Ashama harka fuunee nagaa keessanii ani nagaa fuutii fayyaa kooti waaqa afaa galatu isin akkam jirtu nagaa keessanii lafa isin jirtanitti nageenyi jaalalli hayyaan araarri gooftaa isiniif haa baay'atu. YouTube ko subscribe like share naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkuma gartanii viidiyoo irratti argaa jirtu waan mataa kiyyatti dibadhee ka'in agartodheen yaada yeroo baay'een diddibadhan si'a baay'een diddibadheera. Sinillee akkanuma fayyadamaa baay'ee hedduu isin fayyada dhugaa rabbi xinnoo mashiitu akka qibaatiitti ititee kan taree keessaa isinii baha gaafa mataa keessatti dibattan immoo akkanadha jechuudha. Baay'ee namatti qabbanaa'a. Kun gaanii jechuudha.